Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota Oromiyaa Global Media. Qophii addaa keenya har'aatiin seenaa nama lamaa isiniif qabadhee dhiyaadheera. Seenaa kana isinitti himuun kan isin wajjin turan Ibsaa Gadaatiin. Hamma dhumaatti nu wajjin turan affeerraa kennaa. Seenaa dhokatee ture seenaa Dajjaazmaach Baalchaa Safoo fi seenaa Abuna Phexros yookaan Magarsaa Badhaanee kan wajjin laallu ta'a, nu wajjin tura. Oromoon seenaa baay'ee isaatti seenaa guddaa fi gita hin qabne qaba. Haa ta'u malee sababoota garaagaraa irraa kan ka'e seenaan gootota Oromoo hedduun awwaalamuun akka dhokatu taasisaniiru. Haa ta'u malee qabsoo hadhaawaa fi wareegama hedduutti kafalamuun namoonni seenaa gootota kanneenii sirriitti beekan lubbuun jiraachuun isaanii ammoo akka kitaaba seenaa tokkootti nu qarqaaree jira. Dabalataan ammoo gaazexaawwan yeroo sanatti maqaa gootawwan kanneenii xureessuuf bahan garuu akka dhaloonni ammaa suuraa isaanii argataniif gahee guddaa gumaacheera. Meeqa har'aa seenaa gooticha maqaansaa armaan olitti caqafame kana hamma tokko isiniif qoodaa na wajjin tura. Dajjaazmaach Baalchaa Safoo yookaan Dajjaaz Baalchaa Safoo Abbaa Nafsoo Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Tolee keessatti dhalatee goota Oromoo tuqamuun isaa jibbisiisuu weerara Xaaliyaanii isa jalqabaa Adawaa irratti Minilik lammaffaa wajjin isa lammaffaa Hayila Sillaasee waliin ammoo Mayicaawii fi diddaa fincila waggoota 5 irratti nama sodaa tokko malee lammiif dursa laatee hiriiredha. Dirreewwan waraansaa lamaan irrattuu hiriyyootaa fi namoota jaallatu hedduu, biyya isaa garuu nama gabrummaaf nama dabarsee laachuu hin barbaanne ture. Abbaan Nafsoo Giiftii Zawudituu muudamee bulchaa Sidaamaa osoo ta'ee jiru Raastafariin bara 1916tti Awurooppaa deemee biyyoota garaagaraa erga daawwatee deebi'ee booddee guddinaa fi qaroomina argee Itoophiyaatti haala itti galee hojiirra ooluu mariisisuuf abbootii taayitaa yeroo sana hunda Finfinneetti waame. Baalchaan garuu hin dhufu jechuun dide. Dhumarra garuu xalayaa Zawudituun gurraandhala 3/1920 isaaf barreessitee natamtamaan akka argamuuf waamicha darbeef. Baalchaan sanaan dura garuu waggoota 4 guutuuf Finfinnee osoo hin ejjatin dabarsuun gurraandhala 16 bara 1920 waamicha taasifameefiin loltoota isaa lakkoofsaan 500 ta'an lafoo oofee Sidaamaa irraa Finfinnee gale. Masaraas erga seenanii agarsiisa hiriira raayyaa erga agarsiisanii boodas raayyaan isaa yoo iddoo qabatee dhaabbatu Giiftii Zawudituun harka fuudhee. Tafarii garuu nagaa gaafachuu dide. Sababni isaas mufuu ta'us qufaa waan naqabeef lakkii fuula dhorkatee irraa garagalee taa'e. Tafariin garuu irra deddeebiin sossobachaa ture. Baalchaan loltoota isaa 4 kan eegdummaan isa tajaajilan erga keessaan bifatee booda kaan Sidaamatti akka deebi'anii galan gaafate. Tafariin affeerraa irbaataa irra deddeebiin isaa waamus Baalchaan du'een argama malee jechuun dire. Raastafariin sababni mufannaa Baalchaa galuu fi baatus tuffiirra akka ta'e sirriitti galeefii ture jedhama. Kun ammoo Tafarii aarsee mar'imaan gube. Gubatee hin hafne gurraandhala 28/1920 kaabinee Raastafarii kan turan muudaman Itamaajoor Qajjaazmaach Saahiluu Isheetuu loltoota 20 qabatanii Baalchaa hidhanii akka fidaniif Tafariin ajaja dabarse. Baalchaanis dhaddacha mootii Tafarii biratti dhiyaate. Baalchaan badiisaa akka amanu yoo gaafatamu seenaa inni hojjete namaa miti gaarreen Adawaatu dhugaa ba'uuf. Walfaarsuunis ta'e walmudduun dur turte anoo hin mufanne namuus hin tuffanne jedhee yoo dubbatu Tafarii murtoo itti laate. Murtoo kanas akkanaan kaa'an ture. Har'arraa jalqabdee bulchaa Sidaamaa irraa buuteetta. Iddoo kee Dajjaazmaach Birruu Walda Gabra muudameera. Dajjaazmaach Baalchaa Safoo har'arraa eegalee hidhaa adabbii dhaabbii masaraa Minilik keessatti eegumsa cimaan akka taasifamu murtaa'eera. Dhimmi isaas Qajjaazmaach Saahila Isheetuun akka raawwachiisu galmeen isaas cufameera. Oliyyannoo dhaddacha kanaan ala hin jiru. Gurraandhala 28/1920 ganama toora sa'aatii 5 dhimmi Baalchaa otoo kanaan jiru labsiin heera mootummaa Itoophiyaa 1923 boqonnaa 7 fi keeyyatoota 55 of keessatti hammatee ba'uun isaa ifoome.
Heerri ba'es murtoo adabbii kan laallatu mana murtiidha jedhus Raastafariin garuu ofumaa abbaa murtii, abbaa alangaa, ragaa poolisii ta'ee Baalchaa hidhe. Dhaabbiin hidhee jaalala garaadhaa maddeen biyya isaa tajaajilus booddee garuu akka mammaaksaa ኢትዮጵያ እናቴ ሞኝ ናት ትላለህ የሞተልሽ ቀርቶ የገደለሽ ባላ hiikan isaa Itoophiyaa haadha koo gowwittii wallaaltuu kan siif du'e badee kan si jeese nyaate ta'e Baalchaan Ifaajeensaa ajjeechaa ta'e seenaan isaa reeffa isaa waliin awwaalame ta'us har'a garuu ifa bahee jira. Seenaan keenya inni lammaffaan akkuma mata duree irratti ibsuuf yaalleetti seenaa Abuna Phexrosii yookaan immoo Magarsaa Badhaasaa kan laallu ta'a. Magarsaa Badhaasaa bara 1975 daagimsa laaletti maatii qotee bulaa irraa dhalate. Warri isaanii irraa dhalatanis gama abbaatii warra Badhaasaa Guddaa jedhaman, gama haadhatiin ammoo warra Jaallee Masoo jedhamu. Maqaan isaanii jalqaba Magarsaa akka ta'e himama. Ijoollummaadhaanis gara Kaawulaa Dabra Libaanos deemuudhaan barumsa amantaa yeroo gabaabaa keessatti haala nama dinqisiisuun xumuruu danda'e. Sana boodas yeroo sanatti iddoo hayyoonni amantaa jiru gara kaaba Itoophiyaa, Gondar akkasumas Goojjamii fi Walloo deemuudhaan barumsa hafuuraa waan qo'atanii turanii fi bara 19 Walloo iddoo Amaaraa Saayintiitti waggoota 9 barsiisaa nama turanidha. Bara 1999 sirni moloskummaa Kaawulaa Dabra Libaanositti raawwatameefii ture. Kaawulaa Gabriel Baatuu yookaan Zuwaay dabalatee iddoo garagaraatti naanna'anii barsiisaa turan. Godina Arsii Aanaa Zuwaay Baatuu dugdaa Hora Dambal irratti argamtu Godambaa Hafuuraa Dabra Tsiyoonitti Tulluu Guddootti wangeelli isaan harkaan barreessan, uffanni isaan uffatanii fi masqaliin isaan qabachaa turan ammayyuu nu jira. Tulluu Godoon bara mootii Yoodit Toobiit Tsiyoon waggaa 40 iddoo itti dhokateedha. Bara 1919 ammoo gara Finfinnee dhufuudhaan Bataskaana Maarqoositti tajaajilaniiru. Phaaphaasota Itoophiyaadhaan bara 1921 yeroo jalqabaaf gara Masrii Aleksaandaariyaatti ergamanii muudaman keessaa tokko turan. Bara 1928 yommuu Xaaliyaaniin biyya keenya garboomfachuuf manneen kiristaanaa gubaa namoota ajjeesaa turanitti qabsaa'ota mirga kadhannaadhaan gargaaran turan keessaa tokko turan. Keessumattuu gara Salaalee deemuun qabsaa'ota Salaalees kakaasanii akka diinan morman shoora guddaa taphataniiru. Booda garuu diddaa bittaa gabrummaa Xaaliyaanii kanaan harka Xaaliyaanotatti kufan. Erga qabamanii boodas gara Giraaziyaanii dhiyaatanii abbootiin murtee Xaaliyaaniitiin adabbii du'aa irratti murteessan. Isaanis ana irratti wanta barbaaddan raawwadhaa, ijoolloo koo irratti garuu homaa hin raawwatinaa dubbii jedhu dubbataa turan. Xaaliyaanonni uummanni akka Xaaliyaaniif bitamuuf ajaja maloo jedhan gaafatan. Isaanis garuu uummata walitti naaf qabaa jechuudhaan erga uummatichi wal gahee booda ani gaa warra gita bittootaa kanaaf akka hin bulle nama keenya dhiisaatii lafa keenyayyuu hidheeraa jedhanii gara kuteenyaan dubbachaa turan. Murtii du'aa kunis hatamtamaan guyyaa walakkaa keessatti akka raawwatu ta'e. Yommuu kiisii isaanii keessaa baasanii sa'aatilee ilaallatan sodaan tokkollee irratti mul'atu ture. Haa ta'u malee abbaan murtii inni murtii du'aa isaan irratti kenne ture yommuu murtii dubbisu hollataa ture. Isaan garuu murtiin du'aa kun homaa ittiin fakkaanne. Yommuu ajjeefamuuf ka'anittis fannoo baafatanii uummata eebbisanii kitaaba qulqulluu harka qabatanii dhungataa namoota murtii du'aa irratti dabarsaniif ni kadhatuuf ture. Gamoon jala dhaabbatanis barbaadamee fuula isaanii uummatatti garagalchanii dhaabbachiisan. Fuula kee akka uwwisnu barbaaddaa jedhamanii gaafatamnaan kun hojii keeti jedhanii nama isaanitti dubbateef deebisan. Naannoo addabaabaayii Birbirsa Goorootti gamootti hirkisanii dhaaban. Yeroo kana loltoonni 8 qophaa'anii eegaa turan 8 yeroo tokko qawweetti dhukaasan. Garuu dhukaasa 8 du'uunsaa shakkan. Yeroo kana du'uuf dhiisuu isaanii adda baasuuf haakimii waamamee akka lubbuun keessaa hin baane mirkaneessee haakimtichi sana booda sitti deebi'anii shugguxiidhaan yeroo 3 matatti dhukaasanii ajjeesan.
Yommuu kun hundi ta'u koloneel isa ajjeesisaa tures uummata dirqamaan akka harka dha'u rukutuuf taasisaa turan. Reeffa isaaniis namni akka hin agarree Finfinneedhaa baasanii bakka namni hin agarretti awwaalan xaaliyaanonni. Uummatni Finfinnee guyyaa sana guutummaan boo'aa fi oolee siidaan yaadannootis bara 1938 Finfinneetti iddoo isaan wareegamanitti dhaabatee fi manni amantaa Ortoodooksii bara Paatriyaarkii shanaffaa Abuna Phaawulos waggoota 60 booda wareegama Abuna Phexros aangoo qulqullummaa laate. Jara si'a kana keessas mana amantaa Ortoodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti aangoo qulqullummaa kan argatan isaan qofadha. Taabotni maqaa isaaniitiin moggaafames Salaaletti argama. Abbaa dhugaa ta'uudhaan yommuu warri biyyaa bulchan jechaa turan guyyaa rakkoo kana uummata gatanii dheessanitti isaan garuu uummata isaanii waliin du'uu filatan. Siidaan isaaniis Finfinnee Piyaasaa Birbirsa Goorootti argama. Yeroo gabaabaaf sababa misooma daandiitiin ka'ee kan ture yoo ta'u, amajjii 29 bara 2008 iddoo isaatti kabajaan deebi'eera. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota keenyaa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaataa. Sagantaa Oromiyaa Global Miidiyaa wajjin turtii gaarii jechaa torbee qophii biraatiin walitti deebinaa. Horaa bulaa deebanaa.